Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 nan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Amma garuu seera isa moofaa dur caafame jalatti utuu hin ta'in jireenya hafuuraa isa haaraa keessatti akka hojjennuuf isa nuu hidhate jalaa duunee seerattis hiikamneerra. Ameen. Amma garuu seera isa moofaa isa du'a nutti faradu, seera isaa moofaa isa du'a nutti faradu sana jala hiikamnee hafuura qulqulluu isa haaraa, hafuura qulqulluu isa nuu dhufeenii eenyuudhaaf hojjennaa? Gooftaa Yesuusiif hojjennaa jechuudha. Hafuura haaraadhaan, yaada haaraadhaan, qalbii haaraadhaan jireenya keenya guutuu eenyuudhaaf hojjennaa? Waaqayyoof hojjennaa jechuudha. Seerri inni moofaan suni gara kamitti nama geessaa? Gara du'aatti, gara badiisaatti nama geessa ture. Seerri inni moofaan suni seerichuma duwwaa eeguudhaan fayyama ture. Seera qofaa eeguudhaan immoo hin fayyamu jechuudha. Yoo maal goone fayyinare amma yoo gooftaa Yesuus Kiristoositti amanne akkaataa inni itti jiraadhaa jedhetti yoo jiraanne fayyinni keenya mirkanaa'a jechuudha. Kanaafuu obboloota warra gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne, obboloota warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii hin godhatin jiranitti dhaamsa kanan qabu obboloonni amantaa garaagaraa keessa jirtanii jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosii isaaf hojjedhaa, isatti amanaa. Qorontos isa lammaffaan boqonnaa 3 lakkoofsi 6 akkas jedha nan dubbisaa. Isumatu seera caafamee kennameen utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a hin farada, hafuurichi garuu jireenya hin kennaa jedha. Seerri inni caafame sun maalidha? Du'a farada, gara du'aatti geessaa jechuudha. Hafuurri inni kun immoo maal kennaa? Hafuurri qulqulluun yookaan gooftaan Yesuus Kiristoos maal nuuf kennaa? Jireenya nuuf kenna, nagaa nuuf kenna. Kanaafuu seericha jalaa eenyutu dhufee nu baasee seera du'aatti nu geessu, seera gara du'aatti nu geessu sana jalaa eenyutu dhufee nu baasee? Gooftaa Yesuustu nu baase. Seeraaf hojjenna otoo hin taane amma eenyuuf hojjennaa? Gooftaa Yesuus Kiristoosiif hojjennaa jechuudha. Kanaafuu taabota baachuudhaan fayyuu hin dandeenyu har'a. Masqalii mormatti rarraafannee adeemuudhaan fayyuu hin dandeenyu har'a. Kan nu fayyisuu danda'u eenyu qofaadha? Gooftaa Yesuus Kiristoos qofadha jechuudha. Kanaafuu gooftaa Yesuus duwwaatu fayyisaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaatu oolchaadha, of galchaadha jechuudha. Maaramiin hin fayyistu, Mahammad fayyisuu hin danda'u. Eenyuyyuu addunyaa kanarraa fayyinni samii kanaa gaditti kan kenname eenyu qofaafi? Yesuus Kiristoos qofaafi. Fayyinni karaa isaa duwwaa argamuu danda'a jechuudha. Obboloonni warri itti namanne itti amanaa. Ofii keessaniif jedhaati, jireenya keessaniif jedhaati. Yoo gooftaa Yesuusitti hin amantan ta'e ibiddatu isin eeggata jechuudha. Dhaga'aa jirtu kan gurra qabu haa dhaga'u. Kanaafuu amanaa fayyaa, amanaa qulqullaa'aa, amanaa isa Waaqayyo isiniin jedhe hojjedhaa, godhaa, raawwadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni sagalee Waaqayyoo kana dhageessan koppii liinkii sheer godhaa, fooloo godhaa mana kanas. Waaqayyo isin haa eebbisu.